Nagani fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obbolaa koo jaalatamuu fi kabajamoo afuuraa Saaroon tuubi jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba isin jechuun jaaladha. Egaa akkuma waadaan isiniif galii ture jechuudha. Sagantaa dilbii dhalootaa jalqabne jira jechuudha. Obboleetti tokko qabadhe isiniif dhufeera jechuudha. Akkasuma obboloonni Saaroon tuubiidhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan inni bukkee dhaabbadhaa isin jechuu jaalanna jechuudha. Dilbii dhalootaa jalatti jechuudha. Mata duree dilbii dhalootaa jiru jalatti jechuudha. Faarfannaa diraamaa baacoo akkasuma kana walaloo sagalee waaqayyootiin jechuudha. Achirratti argachuu dandeessu jechuudha. Mudannoowwan garaagaraa jechuudha. Gaaffiif deebii akkuma kana akka interviiwutti illee jechuudha. Namoota garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaaf ani qophiidha jechuudha. Akkuma kana yeroo jalqabaadhaaf jechuudha. Obboleettii qabadheen isiniif dhiyaadhe jechuudha. Akka gaaffiif deebiittan isiniif qabadhe dhiyaadhe jechuudha. Obboleettiin keenya kun immoo eenyudha warra jettaniif immoo gara isheetti isiniin dabarsa jechuudha. Shalom nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Sara karaa YouTube's ta'u karaa Facebookii hundumaa maraaf nagaan koo nagaan afuuraa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu an nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u. Tolee guyyaa har'aa obboleettii keenya Saraan carraa gaaffii deebii waamicha nu gootee jirti. Obboleettii keenya Sara waaqayyoo saa eebbisu afeerraa keefi ani obboleettii keessan gizeeshan jedhama. Baay'een keessan karaa YouTube's ta'u karaa Facebookis ta'u na beektu. Haa ta'u waaqayyo. Egaa obboleettii keenya gizeesh jechuudha. YouTube isheerratti illee gizuutuub jedha jechuudha. Search gootanii jechuudha. Subscribe godhaa achirratti wantoota garaagaraa argachuu dandeessu jechuun jaaladha. Akkuma kana Facebookidhaan quunnamuu dandeessu jechuun jaaladha. Obboleettii keenya gizeesh gaaffii dhiyaateef nuuf deebisuudhaaf dhiyaattee jirti jechuudha. Egaa isheerraa dhageenya jechuudha. Gaaffii ani ishee gaafadhe jira jechuudha. Gaaffii nu deebisu hundumti keenya immoo irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Gooftaan inni carraa kana mulaatee maqaan isaa haa eebbifamu. Guyyaa har'aa obboleettiin keenya Saaraanii tokko hanga sadiitti gaaffii deebii nuuf dhiyeessitee jirti jechuudha. Gaaffii keenya kana hamma dhumaatti akka nu hordoftanii abdiin qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa waliin taanee hojii waaqayyoo hojjechuun gahee keenya jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufe jettee yaadda jedha. Egaa gaaffii tokkoffaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufe jettee yaadda kan jiru jechuudha. Hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Maaliif gara biyya lafaa dhufe gooftaan Yesus Kiristoos jechuudha. Ishirraa immoo deebisaa hin argeeffannaa hin arganne jechuudha. Isaa waan guddaa nuuf godheera. Haa ta'u achi keessa xiqqoon dubbadha daqiiqaan nurra akka dheeranneef jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kuni immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Egaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos biyya lafaa kan dhufe unuun bilisa baasuuf jechuudha. Unuuf waaqayyo gidduu goree haraara nuyi ittiin jireenya bara baraa argannu carraa kan nuuf bane gooftaa keenya Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kanatti dhufuu isaati. Otoon biyya lafaa kanaa dhufedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Egaa gaaffii inni itti aanu akkas jedha. Mudannoo kee keessaa tokko nuuf qooduu dandeessaa jedha. Egaa yeroo mudannoo irra keenya jira jechuudha. Mudannoo kee keessaa tokko nuuf qooduu dandeessaa jedha jechuudha. Gaaffii lammaffaan jechuudha. Gizuunis egaa mudannoo baay'ee qabdiisa keessaa tokko nuuf qoodde jechuudha. Ittiin bohaartus akkuma kanas immoo barumsas immoo ni ta'a jechuudha. Ganaa ijoollee akkuma beekamu biyyoota garaagaraa keessa irra biyyoota gurguddoottis immoo deemuudhaaf jirama jechuudha.
akkasuma yeroo sanaaf illee jechuudha mudannoon gizuu har'aa jechuudha barnoota isiniif ta'a isinis immoo kofalchiisa jechuudha isheen illee akkuma jalqabdeen kolfaan jalqabdeetti ishirra dhaggeeffanne jechuudha mudannoo ishee mudate jechuudha. Nama ta'ee namni mudannoo abeen jira jedhee hin yaadu. Mudannoon egaa mudannoon ani qabu mudannoon keetii irra caalaatti yeroo gara biyya hormaa kana dhufnu nu mudata baay'ee isaa jechuudha. Egaa akkuma isheen jette mudannoon keenya yeroo gara biyya arabaa dhufnudha kan nu mudatette maaltu ishee mudate laata yeroo jalqabaadhaaf yeroo isheen imala gara biyya arabaatti imalte. Egaa gara mudannoo obboleettii keenya gizuutti dabarre jechuudha mudannoo isheerraa waa akka baratan abdii guutuu qaba jechuudha akkasuma immoo barumsa sintaa jechuudha. Nama kofalchiisas nama bohaarsis jechuudha mudannoo dhaggeeffannee gaaffii hafe immoo marsaa itti aanutti itti fufuu dandeenya daqiiqaan hin dheeratu yoo ta'e jechuudha viidiyoon tokko gadi gadhiifamuu danda'a inni irra ta'ee garuu gargar kunnee isiniin biraan geenya jechuudha kanaafiyyuu gara viidiyoo yookiis immoo gara intinishitti dabarre jechuudha. Jalqaba jechuudha ji'a tokko akkuma dhufee as galeeni jechuudha. Damoza ji'a tokko naalaatanii suudii jira jechuudha ammanii qarshii suudii birrii 500 jechuudha. Iddoo tokkotti firee tokkotu jira jechuudha 500 jechuudha iddoo tokkotti firee tokko jira jechuudha. Biyya keenya garuu 500tu jira malee 500 iddoo tokkotti kan qabatee jiru hin jiru. Tamami deenaan jedhanii kun egaa mudannoo yeroo jalqabaati. Kunis na mudatee jira jechuudha. Waa biraas hin jira guyyaa biraa walitti deebina. Haa ta'u egaa gaaffii isa dhuma. Gaaffii inni dhuma. Egaa mudannoo gizuutti akka bohaartan abdii guutuu qaba jechuudha. Doolaara birrii biyya sanaa jechuudha. Birrii 500 gaafa isaan kennan biyya Saawudii jechuudha. Hidhaa yookiis waraqaa tokko gaafa kennanii isheen garuu maaliif tokko naan kennan jettee waan saariifatteetu 50 bicha laata fakkaata. 500 sana ilaala. Tarii asuma irratti shawwan fakkaata 50 sana miti birrii 5 fakkaata. Inna akkas jedheen jaallatatti daawwatte. Maaliif kunnaaf kennama gatii dadhabbiin koo kanaa ol kan jedhuun jettee nama bohaarsite jechuudha. Kunis immoo mudannoodha akkamitti biyya keenyadha kan waraqaa tokko tokko yookiis immoo birrii tokko tokkoon gargar bal'atan jirane biyyoonni kamiyyuu walitti hidhaadha jechuudha. Amma waaqayyoo haala mijeessee birrii 200 hojjetameera jechaa jiru Itoophiyaatti gallee immoo waliin nuun argina jechuudha. Egaa kanaafii mudannoo gizuurraa waan baay'ee hubanna jechuudha. Kanaafuu gizuu anis immoo amma barteettan sirrii jechuu barbaanna. Amma barteetti waan ta'eef hin dogoggortu jechuudha. Yoo biyya biraa kana caalaa yoo deemte jechuudha biyyoota gurguddaayyuu hin dogoggortu bakka waan takka hubattee jechuudha. Akkuma kana obboloonni kana caalaa biyya kaayyoo qabdan akkasuma imalaaf illee karoorsa qabna jechuudha. Mudannoo gizuurraa waa hubattu jechuudha. Waaqessanaa eebbisuun eebbifama shaloom gaaffii tokko tafee jira jechuudha. Isarratti immoo marsaa itti aanutti jechuudha. Sababiin isa viidiyootu yoo dheeratu namoonni baay'inaan waan dhaggeeffanneef jechuudha. Eebbifama YouTube keenya immoo subscribe godha akkasuma gizuutuuf jedhaatii search godhaati ansheellee subscribe godhaati daawwadhaa isin jechuu jaalladha jechuudha. Akkuma kana guyyaa boriilee sagantaa biraa walitti deebina jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama shaloom.